Pilaanetiin keenya pilaanetiin sadaffaan bakkeewwan bashannansiisoo fi bohaarsoo ta'an hedduu akkuma of keessaa qabdu bakkeewwan jireenya dhala namaaf sodaachisoo ta'anis hedduu of keessaa qabdi. Bakkeewwan kunis harki caalaan isaanii uumamaan kan argaman yoo ta'an bakkeewwan tokko tokko immoo sababa waraanaan bakkeen hamma ammaatti namoota sodaachisan ni jiru. Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube channel keenya. Kun The Great News YouTube channelidha. Warreen miseensa maatii YouTube channel kana hin ta'in subscribe gochuun miseensa maatii YouTube channel kana taatanii odeeffannoolee wayitaawaa bohaarsoo bashannansiisoo nuti guyyaa guyyaatiin gadi lakkisnu akka dhaggeeffattan isin affeera. Odeeffannoo har'aaf qabadheettan isin dabarsam. Akkasumas illee warreen hordoftoota YouTube channel kana taatan immoo like fi share gochuun nu jajjabeessa. Akkasumas commentii jalatti immoo yaadaa fi qeeqa keessan nu barreessa isiniin jecha gara odeeffannoolee bohaarsoo fi bashannansiisoo gurguddoon addunyaan keenya maal keessa jirti kan jedhu qabadheen isiniif dhiyaadheettan isin dabarsa na hordofaa. Marree kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube channel keenya. Anis har'a odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an kan biyyoota yookiin naannoo sossodaachisoo ta'an tokko tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera na hordofaa. Yeroo teenya ilaallu dacheen keenya bakka jireenyaaf mijattuu nutti fakkaattee mul'achuu dandeessi. Keessumaa ittiyuu yeroo gaarreen gurguddaa lafa diriiraa lafa bishaaniin kunuunsamanii itti jiran tokko tokko yeroo daawwannu bakki hundumtuu akkas seenutti mul'achuu danda'a. Garuu bakkeen gaariin akkuma jiran lafa tokko tokko irratti bakkeewwan sodaachisoo kan keessa jiraachuuf miti keessa qaxxaamuruuf yookiin immoo daawwatanii deebi'uuf nama sodaachisan guutaniiru. Marree nutis har'a kan dubbisne irraa isiniif qooduuf addunyaa ajaa'iba kana keessatti bakkeelee gurguddaa 5 isiniif qabadheen dhiyaadheera nutti dhiyaadha. Tokko Gaara Sinaabuk. Gaarri Sinaabuk kaaba Indoneeshiyaa keessatti gaara ol dheeratee mul'atudha. Gaara bakkeelee bashannanaa fi oolan hedduu of keessaa qabudha. Gaarri guddaan bishaanii bosonaa uumamaan wal maree bareedee dhaabbatu kun jireenyaaf yoo nama hawwisiiseyyuu namoonni akka achi hin jiraanneef sodaa guddaa kan itti ta'e yeroodhaa gara yerootti dho'insi volkaanoo kan abiddaan daaraan bishaan danfaan wal makee achitti mul'achuu isaati. Gaarri bareedaan kun sababa dho'insa volkaanoo kan abiddaan wal makee mul'atuuf namoonni naannicha keessa akka hin jiraanneef sababa guddaa itti ta'eera. Gaara bareedaa Sinaabuk kana akka hin jaalatamneef sababa guddaa kan ta'e jiraachuu aktiiv volkaanoo kanaati. Akka TV'n biyyoolessa isaanii gabaasuttis yeroo volkaanoon kun mul'atu dacheen kun hundi ishee waan waliin gubachaa jirtu fakkaata. Daaraa of keessaa facaasuun guutummaa galaana naannoo isaa jiru hundumaa daarummaadhaan haguugee balleessa. Akkasumas bosona tullicha irra jiran daaraa itti uwwisuun dachee biraa fakkeessee lafa kaa'a. Kanaaf bakki kun akka sodaachisaa fi jireenyaaf hin mijanne jedhamee murteeffameera. 2. Nitroon Leek in Tanzaaniyaa. Harri guddaan asuma Afrikaa biyya Tanzaaniyaa keessatti argamu haroota jiran keessaa hara baay'ee gochaa sukkaneessaan lubbuu qabeeyyii irratti dalaguun beekamudha. Harri guddaan kun hara Ashaboo jedhamuun beekama. pH value 9 hanga 10 qabaachuun hara addunyaa irratti beekamu yoo ta'u yeroo tokko tokko immoo safara ol ta'uun gogaa lubbuu qabeeyyii akka abiddaatti gubuun beekama. 3. Snake Island kan jedhamu immoo bakka baay'ee sodaatamaa biyya Biraazil keessatti argamudha. Bakki kun bakkeewwan kaan irraa wanti adda isa taasisu bakkee bineensa boofa keelloo marzii fi altakkichaan nama ajjeesuun of keessaa qabaachuun beekamudha. Mootummaan biyyattii yeroo baay'ee namoonni akka achi hin adeemneef akeekkachiisa kenna. Boofti Islaandii kana keessatti argamu bineensa baay'ee jabaa kan ilaaluuf iyyuu nama sodaachisudha jedhame yeroo baay'ee TV'n biyyoolessa isaanii ni gabaasa. Marree kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube channel keenya bakkeelee sodaachisoo ta'an kan 5 keessaa har'a 3 isiniif dhiyeesseera. Kan hafe immoo kan itti ilaalla. Asumaan subscribe, share, like gochuun nu jajjabeessa isiniin jenna.
jala malkaa yaa'atu